Shamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire. Egaa guyyaa irraa odeeffannoo baay'ee filatamaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Odeeffannoon kunis Ameerikaan waa'ee warroota dhiiraaf dhiira shamaraaf shamara gaa'ela geggeessan irratti waa'ee TikTokii irratti waan jette qabdi gidduu kana jechaadha. Odeeffannoo kana kan argachuu danda'e jechaadha. Akkuma beekamu fuula Association Pressed kan jedhurraadha jechaadha. Egaa Association Pressed kuni akka baasetti jechaadha ibsa baasee jiru kanaani. Ameerikaan waa'ee warra gaa'ela dhiiraaf dhiira geggeessu kan akkasuma Itoophiyaa keessa jiran irratti jechaadha. Iyyannootiin maalidha? Warri Itoophiyaa keessa jiran suni iyyannoo geggeessanii jiru jechaadha. World Association Pressed kan jedhamu irratti kallattiidhaan bilbila maalummaan isaanii hin beekamneen dawwaluudhaani iyyannaa geessisuu danda'anii jiru jechaadha. Iyyannaan kun maalirra ga'e? Dhaabbanni TikTokii maal jedhee warroota kana guyyaa irraa waliin ilaalla. Akkuma baratame egaa subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina, share gochuun dagatina. Maaliif uummata keenya hedduu bukkee ga'uu qaba jechaadha odeeffannoon kuni. Odeeffannoon amma harkaa qabu kun haalaan baay'ee barbaachisaa waan ta'edha jechaadha. Sababiin isaas addunyaan keenya kun gara kamitti deemaa jirti? Biyya keenya gara kamitti deemsisaa jiru kan jedhu dirqama barbaachisaadha jechaadha. Odeeffannoo kana namni lammiin keenya qomoon keenya beekuun jechaadha. Kanaaf sheerii godhaa waliin geessisaa. Egaa akkasuma gara odeeffannoo keenyaatti gaafa ce'u guyyaa irraa jechaadha. Ameerikaan maal jettee jirti waa'ee TikTokii irratti jechaadha. TikTokii irratti ololli dubbiin walii gadi oofamaa ture kun dhugumadha jechaadha. Dubbiin kun bu'aa buusee jira jechaadha. Akkuma kana qaama seeraan illee biyya keessatti akka to'ataman ta'anii jiru. Akkasuma immoo jechaadha hanga biyya keessaa ba'anii baqachuutti ga'anii jiru jechaadha. Warroonni gaa'ela dhiiraaf dhiira geggeessan akkasuma hoteelli banamuuf jedhee ture sunillee cufatee jira jechaadha. Kalasii guutummaa guututti baay'ee namatti tola. Garuu kanarratti maaltu ta'ee jira yoo jettanii gara odeeffannoo duraatti yoon isiniif deebi'e. Associated Pressediin sun jechaadha maal jedhee jira? Guutummaa guututti qaamni warroota dhiiraaf dhiira geggeessan biyya Itoophiyaa keessa eejentiitiin yookiin geggeessaatiin waan jiruuf dawwalanii iyyatanii jiru. Waa'ee mirga dhala namummaa irratti cunqursaan nurratti gahaa jira. Nu reebamaa jirra, doorsisamaa jira jedhuudhaan baay'ee nama saalfachiisa. Kun gaafan dubbadhu baay'ee tokko kan nama qaanessudha jechaadha. Kan baay'ee nama saalfachiisudha jechaadha. Doorsisamaa jirra. Akkasuma immoo TikTokii irratti dhaabbata TikTokii jedhamu irratti maqaan keenya walii gadi oofamee badaa jira. Namoonni bakka arganitti nu reebaa jiru, nu ajjeesaa jiru jechuudhaan iyyatan jechaadha. Qaamni hin beekamne kun akkas jedhee erga iyyatee booda dhaabbata TikTokiif dawwaluudhaan jechaadha odeeffannoo tokkorra gahan jechaadha. Odeeffannoon kunis maalidha? TikTokii ejentiin geggeessaan TikTokiin jechaadha magaalaa Chaayinaatti dawwalameeti jechaadha. TikTokii kanarratti namoonni kana booda warroota qaama dhiiraaf dhiiraan gaa'ela geggeessan akkasuma shamaraaf shamaraan gaa'ela geggeessan kanarratti mormii geggeessee argame. Yookiin akkaawuntiinsaa cufachuu qaba yookiin viidiyoon sun irraa baduu qaba kan jedhuun dhaamsa dabarsaniifi yeroo kana dhaabbanni TikTokis tolee jedhee simate jechaadha. Kun baay'ee waan nama qaanessudha. Kan baay'ee nama saalfachiisudha jechaadha. Akkaawuntiin kiyya akka mataa kottanii cufachuu dhiisee osoo cufataa oole akkaawuntiin amma fee qabaate osoo cufatee Itoophiyaa naaf hin caalu. Uummata koo naaf hin caalu jechaadha. Haa cufatu duubatti hin deebinu. Odeeffannoo kana gaafan dubbaddooni baay'ee tokko nama qaanessa. Oduu soba otoo hin taane waan dhugaa irratti hundaa'edha. Baane diingodha yookiin nan balleessa nan cufa jechaadha kan qaamni geggeessaan TikTokii kun kan dubbate jechaadha. Egaa kun odeeffannoo baay'ee nama qaanessudha. Kanaaf duubatti hin deebinu. Ameerikaan egaa yaada kana laattee jirti. Guutummaa guututti Ameerikaan biyya badduu biyya seexanaa'el ta'uu ishee hubannee jirra jechaadha. Egaa odeeffannoo guyyaa irraa waa'ee warra qaama garaagaraatiin gaa'ela geggeessan irratti ani qabadhee dhiyaadhe odeeffannoo baay'ee nama gaddisiisu kanadha jechaadha. Kanaaf iyyannoo akkasii iyyachuu isaaniitiin kanarra ga'anii jiru. Egaa akkuma baratamee kutaa darbe keessatti waa'ee isaanii Finfinnee keessatti maal akka ta'e viidiyoo hojjennee jirra. Egaa sadarkaa kanarra geenye jirra. Ammallee kutaa itti aanu keessatti jechaadha. Hoteelli kana duratti Finfinnee keessatti waa'een warra qaama saalaa garaagaraa adda hin foone yookiin immoo kan hojjetaa ture hoteelli adda ta'e jira jedhan Finfinnee keessa
odeeffannoo sanallee viidiyoo taanu keessatti qabadhee nan dhufa jechaadha. Duubatti hin deebinu. Asin laayikii gochuun dagatina, sheerii gochuun dagatina, sabskraayib gochuun dagatina. Sababiin isaas maaliif nu tolii hin taane waan hin goone hin qabnu jechaadha. Kanaaf hundi keessan laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa, viidiyoo kana waliin geessisaa, sheerii godhaa. Egaa hanga viidiyoo itti aanuun wal agarruutti jechaadha. Isinin kabajaa, isinin jaalladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.